Okay, today we see about mental health nursing. Saayinsii waa'ee fayyaa sammuudhaa qoratu kana ilaaluu deemna. Most important subjectidha. Jalqaba irratti learning objectivein barnoota kana dhugaa baratte at the end of this course the student will be able to wantoonni barataan danda'uu qabu. Tokkoffaa identify and manage major mental health condition. Haalota fayyaa sammuudhaatii wajjin wal qabatan adda baasuu fi furmaatatti godhuu danda'a. Counsel or give appropriate advice for emotionally disturbed person. Nama miirri isaa jeeqameef gorsa taasisuu ni danda'a. And also give health education to involve population in the prevention, treatment and rehabilitation of mental health. Barnoota fayyaadhaa hawaasaaf kennuu ni danda'a. Waa'ee ittisa, wal'aansaa fi akkasumas dandamachiisuu warreen rakkoo fayyaa sammuu qabanii. Recognize mental health and mental illness. Fayyaa sammuu jechuun maali? Sammuun dhukkubsachuu jechuun maali? History isaa hoo? History of mental disorderiin akkam akka ture ni bara. Basic principle of psychiatric nursing qajeelfamoota isaa ni hubata. And also definition of psychiatry. Psychiatry jechuun maali? Mental health jechuun maali? Mental illness jechuun maali? Hiikkaa isaa tokko tokko ni bara. Yeroo boqonnaa kana fixxe faffaca'iinsa rakkoo mental disorderiidhaa kana ka'umsa isaa, mallattoo, akkaataa isaa kana principle of management isaallee sirriitti waan baruuf hanga xumuraatti hordofa. Jalqaba irratti introduction of psychiatry. Psychiatry jechuun maali? Psychiatry'n branches of medicine. Damee saayinsii fayyaati. Saayinsii wal'aansaa that concern with study of mental illness. Wanni inni irratti xiyyeeffatu dhimmoota rakkoolee sammuudhaa. Jeeqaminsa miiraa emotional disturbance and abnormal behavior. Amala sirriin tahin kana qorata. It concern with prevention, diagnosis and treatment of mental illness. Dhukkuboota sammuudhaa ittisa isaa, adda baasii isaatii fi wal'aansa isaa sirriitti kan qoratu psychiatry jaaniin. Healthyidhaa fi mental health jechuun hiikkaan isaa maali? Health jechuun akka WHO'n ifetti it is defined as hiikkaan isaa complete physical, mental, social, spiritual well-being. Qaamaanis, sammuunis, hawaasummaadhaanis, amantiidhaas sirriitti yoo geggeeffate namni tokko not merely absence of disease or infirmity. Dhukkubni qoftiin yookaan immoo laafinni qoftiin irraa hafuudhaanii miti. Guutumaa guututti qaamni isaa, sammuun isaa, hawaasaa wajjin, amantii isaatii wajjin yoo sirnaan jiraate namni tokko fayyaa jedhama. Mental health jechuun hoo maali? Fayyaa sammuudhaa jechuun it is defined as state of well-being. State of well-being in which individual emotional, social and psychological strength throughout one life. Jireenya isaa keessatti dandeettii namni tokko miira isaatiin, hawaasummaa isaatiin akkasumas sammuu isaatiin ciminaan jiraachuu danda'uun mental health jedhama. Namni sammuun isaa fayyaa taate miira isaa to'achuu danda'a, hawaasaa wajjin sirnaan jiraachuu danda'a, akkasumas psychologically sammuun isaa jireenya isaa keessatti wantoota furamuu qabu furachuu danda'a jechuudha. Characteristic of mental health. Namni tokko sammuun isaa fayyaa qabdi yoo jennu amaloota inni qabaachuu qabu keessaa tokko realized his or her own ability. Dandeettii isaa kana dhugoomfachuu danda'a. Dandeettii ofii ni beeka. Can cope with the normal stress life. Jireenya cinqii keessatti cinqii san obsee irra dabruu danda'a. Can work productively and fruitfully. Hojiin isaa bu'aa qabdi.
hojii bu'aa buusu hojjechuu danda'a. Maintain and form relationship. Hariiroo namaa wajjin uumuus ni danda'a. Hariiroo san tursiisuudhaas ni danda'a. Show meaning and purposeful behavior. Amala inni agarsiisu suni amala hiikaa qabuu fi kaayyoo qabu tahee amala akkasiitu irraa calaqqisa. Self governance and self esteem. Ofiif of bulchuu danda'a. Ofitti amanuu danda'a. Ability to tolerate. Dandeettii dandahuudhaa qaba. Obsuu. Can love and be loved. Jaalatamuus danda'a. Jaalachuus danda'a. Inni tokko sammuu isaa fayyaa taate amaloota kana qabaachuu qaba. Mental health and mental disorder kana mee haa laallu. Mental illness jechuun maali? Illness jechuun subjective feeling dha. Illness of mind which are not diagnosed. Rakkoo sammuudha tani adda namaan baane. Saniin mental illness jaaniin. Hiikkaan isaa kan biraa maladjustment in living. Jireenya keessatti tartiiba dhabu. It interfere with individual thinking. Yaada nama tokkoo kan jeequ akka yaadni kasii godhu. Inappropriate perception of environment. Naannawa isaa kana akka malatti hubachuu. Social relationship hariiroo namaa wajjin qabu akka malatti hubachuu. Inability to adapt to changing living condition. Haala jireenyaa kan jijjiiramu kana itti madaquu hin danda'u namni kuni. Impaired function hojiinsaa harkaa jeeqamti. Mental illness. Mental disorderiin ammoo rakkoo sammuudhaa adda baatetu. Characterized by behavioral or psychological impairment of function. Wanni irraa calaqqisu amalli isaa yookaan ammoo sammuu isaatiitu jeeqamee jira, dalagaa dhiiftee jirti. Associated with distress, cinqiidhaan wajjin hidhata qaba. Specific diagnosis qaba inni kun. Mental illness reefu diagnosis hin qabne santu yeroo mental disorder itti ol guddate specific diagnosis of mental illness that is made by trained mental health professional. Nama ogummaa psychiatry barateeni qoratamuu danda'a. After formal psychiatric assessment or interview. Eega ogeessi kuni haasofsiisee yookaan immoo laalee booda kan adda ba'uusanii mental disorder jaaniin. Definition of psychiatric disorder in rakkooleen psychiatry jedhaman. Hiikkaan isaa psychiatric disorderin kun jeeqaminsa waa sadii irraa dhufa. Tokko cognition. Cognition jechuun ta'uuti yookaan thinking akkaataa inni waatti yaadu. Kan lammaffaadhaa connection. Connection jechuun gocha action gocha namni sun godhu. Kan sadaffaa affect jechuun feeling isa dhagahamtu miira isaati. Or any disequilibrium between the three. Inni kun sadeen keessaa tokko yooniif jeeqamee psychiatric disorderin namticha kana mudatee jennaan. History of psychiatry yoo laalle psychiatry'n kun akkami seenaan isaa eessarraa kan yoo jennee early Babylon, Chinese, Egyptian civilization qarooma isaan kanaa keessatti mental illness kana possession jaaniin ilaalan. Possession jechuun kun waatuu akkana godhee jaama dirqiidhaan. Used exorcism which sometimes keessaa baafna jaaniiti waan kana involves beating, restraint, starvation, ni tumanfaadha, ni hidhanfaadha, ni agabsanfaadha akka inni humaan nyaanne. To drive evil spirit from their victim. Ija hafuura badaa san keessaa baafna jaaniiti yookaan shayxaana san keessaa baafna jaaniiti akkana godhan. Gaafa qarooma isaan kanaa keessatti. Hippocrates Greek physician dha. He believed that inni akka amanutti human body was filled with four basic substances. Dhangala'aa afuriin guutamee qaamni namaa kun. Humar jaaniin dhangalaasanii which are imbalanced when person is healthy. Yeroonii fi namni fayyaa qabu dhangala'aa kanaatiitu balance ta'ee wal qixxaatee wal gitee jiraata jira. To
To Hippocrates, akka Hippocrates yaadu kanatti disease resulted from imbalance of this humor. Hoggaa wanni kun walgituu baate dhukkubni kun dhufa jira. He described 4 basic constitutional types of human being. Ilmi namaa kun waa 4 qaba jedhe. Wanni inni qaba jedhe suni humariin sun. Classification followed deficiency or dominance of humor. Isaan afran kana keessaa tokko yoo injifate yookaan immoo tokko yoo keessaa hanqate rakkoon dhufti jira. Wanni afran sun tokkoffaan beeladi dhiiga jedhe. Kan lammaffaadhaa limfiidha. Limfinoodiin gaa wantoota xannachoota xixiqqaa. Kan sadaffaa baayilii hadhooytu. Kan afuraffaadhaa pilem yookaan immoo mukasi dhangala'aa lallaafaa jechuudha. Wantoota afran kanaan qaamni namaa guutamee kana keessaa tokko irratee rakkoon dhuftii jee akka inni Hippocrates jedhe. Hippocrates classify mental illness akka inni qoodetti rakkoolee sammuu tana maaniyaadhaa fi meelankooliyaa jeetti dakooti. Maaniyaa jechuun maali? Meelankooliyaa jechuun maali? Nu fuuldura jirti. Suggested more human treatment. Inni akka namoota kana itti wal'aanaman jee reestii faa godhuudhaan boqonnaa taasisuudhaan baazingii irraa dhiquudhaan exercise and dieting sochii qaamaa taasisuudhaa fi nyaachisuu faadhaan wal'aanama jedhe. Aristootile akkam jedhe believed that mental illnesses rakkoon sammuudhaatu kan dhuftu when the soul was subjected to change in temperature and emotion. Yeroonii fi lubbuun nama tokkoo jijjiirama tempereecharaatii fi miira isa keessa jiru san yeroo mudatte mental illness mudattii jedhe. In 20th century, jaarraa 20ffaa keessaa disease classification and the reverse of biological psychiatry. Psychiatry kun gaafa san eegale. Dhukkuboota kan adda qoqqooduudhaa fi psychiatry'n gaafa san dhalatte. Advance in discovery of medication qorannaan dawaalee kanallee dhawaatumaan dabalaa dhufe guddachaa. Discovery of relationship between illness and a specific neurotransmitter. Hariiroo dhukkubaa fi neurotransmitter jidduu jiru gaafa san qorachuun eegalame. Fakkeenyaaf increase in norepinephrine yoo dabale akkasuma fi serotonin faa yoo dabale seemed to help depressed patient jaaniin nama cinqamee jiru ni wal'aanamaa jaan neurotransmitter kana dabaluu. Medications that block transmission of dopamine dawaaleen daddabriinsa neurotransmitter dopamine jaamu kun dawaaleen kana dhoorkan provide relief from hallucination and paranoia. Hallucinationidhaa fi paranoia irraa nama wayyeessa jaan. Hallucination jechuun maali? Paranoia jechuun maali? Mata dureetti aanu keessa laalla waliin bal'inaan. Second half of 20th century jiddu galeessa jaarraa 20ffaa keessatti period psychopharmacology become parties of psychiatry. Yeroon tuni yeroo dawaaleen sammuudhaa qoratamee kutaa saayinsii psychiatry kana keessatti dabalame. First neurotransmitteriin gaafa san qoratame otolii nama jaamuun acetylcholine. Radiology and image diagnosis was first used as psychiatric tool in 1980. Bara 1980 keessa raajiidhaa fi akkasumas suuraadhaan adda baasuun meeshaa psychiatry keessatti kan itti fayyadame bara 1980 kana. First discovery of chlorpromazine in treatment of schizophrenia in 1952. Dawaa chlorpromazine jaamu jalqaba qoratamee wal'aansa schizophreniaatiif itti fayyadame bara kana keessa bara 1952. Imipramine dawaan jaamu 1957 keessa qoratame. Selective serotonin reuptake inhibitor dawaan jaamu bara 1988 keessa qoratame. Lithium carbonate illeen achi booda dhufe. Treatment of bipolar disorder rakkoo fiinxee lamaa jaaniini rakkoo sammuu fiinxee lamaa jaaniin bipolar disorder bal'inaan laalla. Inni itti aanu
Itoophiyaan saayikaatriik histiriidha. Itoophiyaa kana keessatti seenaan saayikaatiriidhaa maal fakkaatti? The Amaanu'eel Mental Hospitaaliin hospitaalli Amaanu'eel built by Italian warra Itaaliitu ijaare warra Xaaliyaan. Service General Hospitaalidha duraan. Hospitaala waliigalaa ta'ee tajaajilaa ture. After independent eega if danda'ee booda it was converted to mental care institution. Dhaabbii tajaajila fayyaa sammuutti jijjiirame. Appropriate for isolation of serious mentally ill warreen garmalee rakkoo sammuu kanaan miidhame kopha baasuudhaaf. Few bed for mentally ill patient siree waa xiqqoo warri rakkoo sammuu qaban kanaaf qopheeffame achi keessatti. In 1960 bara 1960 keessa more patient than bed namni dhukkubsataan hamma sireedhaa caaleeti. Money being naked and chained busy twice weekly torbaanitti dachaa lamaa ol tahe gariin hidhanii fidanii gariin qullaa dhufaa. Minimal number of psychiatrists lakkoofsi warreen saayikaatiriidhaa ogeeyyiin yeroo san baay'ee xiqqaadha. Kana booda bara kana keessa saayikaatiriin kaarkulama medical faculty keessatti dabalame. Return of psychiatrists from abroad alarraa biyyoota alaarraa warreen ogeeyyii sammuudhaa gara biyyaatti dachaasuun eegalame. Misconception of mental illness in Ethiopia. Itoophiyaa keessatti akkamitti hubate namni rakkoo sammuudhaa tan. Causein isaanii causeidha jaanii wanni isaan yaadan tokkoffaan possession. Possession jechuun waa humna dhiibdu takka humna wayii ta duuba dhiibdee waan kana daleessiftuu jiraa jaan. Treatmentiidhaaf wanni isaan treatmentii jaan holy water bishaan qulqulluu bishaan waatti guggodhanii faa akka wallaansaatti itti fayyadamaa turan. Kabiraa causein ni fiddi jaamee yaadamu misconception hin beeku. Witchcraft jechuun namaatu waatti godhee jaan. Kabiraa evil eye jaaniin ija hamtuu yookaan budaa seenee jaaniin yookaan shayxaanaa seenee jaaniin treatmentiidhaaf takka sheeka bira geessanii yookaan immoo qeessii bira geessan. Kabiraa siinii qaba jaan diliitu kana godhe jaanii yookaan immoo poisoningiidha jaan summiidhaa dhugee summiitu kana godhe jaanii. Kana maal godhanii herbalistii bira geessan warreen dawaa mukaatiin wal'aanu sun bira geessanii. Result of punishment from God. Qixaaxa yookaan immoo adabbii waaqarraa taatee raayii akkana tahee jaan. San akkamiin wal'aanaa turanii exorcism jechuun ulee faadhaan tumanii hidhanii adabuudhaan akkasitti keessaa wal'aanaa turanii. Kun misconceptionidha. Rakkoolee dogoggoraa ilaalcha dogoggoraa namoonni fayyaa sammuu irratti qaban. Professionii kanaa akkamiin ilaalaa turanii result mental illness. Isa namni rakkoo namoonni saayikaatirii barataniif maafuu sammuun isaanii booda dhukkubsachuu dandeessii jaanii yaadan. Carried mind sammuu namaa tanillee dubbisuu danda'a jaanii. Patientii kana akkamitti hubatan. Namni rakkoo sammuu qabu dangerous and feared. Balaafamaadha huni jaanii sodaatama. Are not treatable and can't work. Wal'aanamuu hojii isa hojjechuu waliin danda'u jaanii. Full unattainable don't feel pain. Inni shawwatama jaanii inni soba jaanii yookaan immoo dhukkubbiin matanaa'uu dhukkubbiin ittiin dhagayamtu jaanii. Don't remember their and other deed. Yoo namni isaa du'e illee yaadatu jaanii yoo namni biraa du'e illee hin beeku jaanii. Can't possess property don't have equal right. Qabeenya hin dhaalchisu qabeenya qabaachuu hin danda'u akkasumas mirga walqixaa hin qabu jaanii yaada. Etiology of mental disorder rakkooleen sammuudhaa tuni ka'umsi isaa maali? Etiology jechuun koozii isaati. Unknown or not well understood hin beekamu ka'umsi isaa sirriitti addaan namaan bahu. Caused by combination and interaction of several factors.
Ka'umsi isaa walitti dabalamiinsa yookaan walitti dhufeenya wantoota hedduurraa dhufa. Single cause may lead to several effects. Sababni tokko qoftiin ammaas rakkoolee hedduullee fiduu danda'a. It is complex and ambiguous. Xaxaadhaa fi shakkiidhaallee ni qaba. The biopsychosocial model is so far most plausible approach to problem. Rakkoo kana bira dhaqqabuudhaaf moodeloota hedduu jira san keessa moodelli biopsychosocial jedhaman keessa biologically, psychologically fi social factorii rakkoo isa kanaatiif bu'uuraa moodelii jiru. Santu rakkoolee tana sirriitti addaan namaa baasuu danda'a. Wantoonni sababa ni ta'aman jedhan keessaa tokko stressful life event jireenya cinqiidha yoo dabarse. Jechuun fakkeenyaaf unemployment yoo ta'e namtichi hojii qabaatee hojiirraa yoo ari'ame qaxaramuu yoo baate baratee fite the death of loved one namni inni akkaan jaalatu yoo du'e economic problems such as being in debt rakkoolee diinagdee keessa yoo jiraate fakkeenyaaf idaan namaa afaan irra yoo heddummaate liqiin namaa jechuudha. Loneliness kophummaa yoo kophaa ta'e infertility yoo niifi kan dhalle ta'e marital conflict yoo maatii wajjin wal lole jaarsaa jaartii yoo wal lole violence and trauma yoo niifi sarbamni mirgaa irra gahe takkaa yoo miidhame difficult family background seenaan dubbee maatii isaa akkaan cimtuu yoo taate fakkeenyaaf people who have had unhappy childhood because of violence more likely suffer mental health issue. Namoonni gaafa ijoollummaa isaanii keessatti takkaan gammadin sababa violenceetiif akka malee qabamuudhaan akka malee reebamuurraa kan ka'e yookaan immoo miira isaa akka malee tuqaa namni guddatee boodarra rakkoolee sammuutiin cinqamuu danda'a jedha. Inni biraa ka'umsi isaa brain disease dhukkuba sammuuti. Hereditary origin shanyummaadha. Kabira medical problem rakkoolee fayyaa tabiraati. Rakkooleen fayyaa garmalee yoo irra turte sanirraa namtichi sammuun isaa miidhamuu dandeessi. Factor influencing mental health wantoonni fayyaa sammuu tanarratti dhiibbaa fiduu danda'an P habbaa sadii jira. Factor influencing mental health P sadii jira. P sadeen kun predisposing factor, precipitating fi perpetuating factor jedhani. Predisposing jechuun waan si saaxilaati. Precipitating ammoo waan sitti hammeessaati. Perpetuating jechuun waan umurii waan sanii sirra dheereessaati. Predisposing factoriin increase susceptibility to psychiatric disorder. Rakkoolee sammuu tana si saaxilti. Present over long period of time. Yeroo dheertuudhaaf akka sirra jiraatu taasifti. Fakkeenyaaf umriin faan, saalli faan, shanyummaan faan wantoota si saaxilaati. Precipitating factor are trigger occurrence of illness. Dhukkubni kan dhufuu kana sitti hammeessa. Are events that precede clinical onset osoo mallattoon sirratti mul'anneen dura haalota ati keessa as dabarte san. Fakkeenyaaf environmental factorii naannoonni ati jiraachaa turte, physical illness yoo qaama fayyaa dhabde, family interaction hariiroon ati maatii keetii wajjin qabdu, interpersonal relationship hariiroon ati namaa wajjin qabdu, living circumstance haalli ati keessa jiraachaa turte, immigration faa yoo taate, baqattummaa keessa yoo jiraatte, occupational loss hojii faa yoo dhabde, physical illness qaama faadhaa yoo fayyaa dhabde wantoonni kanaa kun dhukkubni kun akka sirra dhufuuf precipitating factor jedhaniin. Factorri lammaffaadhaa perpetuating jedhaniin. Perpetuating factoriin factor that prolong courses of disorder wantoota turtii dhukkuba kanaa yookaan rakkoo tanaa sirra dheeressu. And delay recovery from illness. Akka fayyadama kanarraa dafteen fayyine wantoota sirra dheeressuu danda'an saniin perpetuating jedhaniin.
Fakkeenyaaf sabistaansii fa'aa fayyadamuun alkoolii fa'aa lack of social support namas jajjabeessu dhabuun chronic illness dhukkuba yeroo dheeraa sirra turu fa'aa qabaachuun. Secondary demoralization hamilee namni biraa si buusuun fa'aa. Withdrawal from social activity hojii hawaasaa keessaa kophaa si baasuun fa'aa. Substance use or abuse nama haraaraa yoo taate fa'aa. Lack of social support hawaasa si deeggaru fa'aa yoo dhabde chronic physical illness dhukkuba qaamaa cimaadhaan yoo qabamte wantoonni kanaa kuni perpetuating factor jedhanii rakkoo sammuutuun akka yeroo dheeraa sirra turtu taasisan. Prevalence of mental disorder in faffaca'insiisa kanaa akkami biyya takka qofa jiramoo biyya hedduu jira common to all country biyyoota hunda jira. Rakkoon sammuu biyya hin jirre hin qabdu. 25% of world population will develop mental illness at some stage in their life. Hawaasa addunyaa kanarra jiru keessa parsantiin 25 rakkoo sammuu tana jireenya isaanii keessatti yeroo takkaafillee taatu ni mudatan. 450 million people suffer from mental disorder. Hawaasa addunyaa jiran kana keessa miiliyoonii 450 silaa osoo walii qabanii tan biyyi takka hin fuune rakkoolee sammuu tanaan cinqamaa jiran. Estimate made by WHO in 2002 tilmaama dhaabbanni fayyaa addunyaadhaa bara 2002 keessa lafa kaayetti uummata addunyaa kanarra jiran keessaa miiliyoonii 154 depressioniidhaan cinqiidhaanii cinqamu jiran. Miiliyoonii 25 garuu suffer from schizophreniaadhaan kanaan rakkachuu jiranii. Miiliyoonii 90 takka suffer from alcohol use disorder rakkoo alkoolii fayyadamuurraa dhufteeni cinqamu jiranii. 50 million suffer from drug use disorder rakkoo dawaa fayyadamuurraa sanirraa rakkachuu jiranii miiliyoonii 15. Miiliyoonii 24 ammoo alzaayimeriidhaa fi dimenshiyaadhaan rakkachuu jiranii. Prevalence of mental disorder in Ethiopia keessatti hoo akkami haalli faffaca'insiisaa yoo ilaalle common mental disorder parsantii 12 irraa hanga 17 hawaasni Itoophiyaa keessa jiraatan keessaa parsantiin hangi kun rakkoo kanaan qabaman rakkoo mental disorderiidha. Schizophreniaan parsantii 2.6 irraa hanga 2.9ti. Mood disorderiin parsantii 3.8 irraa hanga parsantii 5ti. Childhood disorder kun rakkoo sammuudhaa yeroo ijoollummaadhaa jechuudha. Parsantii 12 irraa hanga 24ti. Substance dependence waa fudhatu malee sosookuu dadhabuu parsantii 4. Chat abuse parsantii 22 irraa hanga 64ti. Suicide attempt warri of ajjeesuu yaalii godhan parsantii 2.9 irraa hanga parsantii 3ti. Kana keessaa completed suicide ka if ajjeese immoo parsantii 7.7 jedhan. Management of mental disorder rakkoolee sammuu tana hoggaa wal'aansa isaa goonu mainly of 3 type gosa sadiitti wal'aana. Biologically yookaan uumama qaama namticha keessaa taate mainly medicationidhaan dawaadhaani wal'aana. Yoo psychologically yoo taate psychologicaldhaan wal'aana. Ka sadaffaa social managementiin isaa sadeen kana biological psychologicalidhaa fi social. Principle of mental health nursing namni ogummaa fayyaa sammuudhaa barate keessaa hunarsiin qajeelfamni isaa akkam jedha. Patient is accepted exactly as he is. Dhukkubsataa kana akkuma inni jiru kanatti fudhachuu. Reassurance should be given in subtle and acceptable manner. Jajjabeessuun patientii kanaaf godhamu haala fudhatama qabuun tahuu qaba. Unnecessary increase in patient anxiety should be avoided. Cinqiitti heddummeessuun cinqiin barbaachisu
itti heddummeessuun hin barbaachisu. Maintain realistic nurse patient relationship. Hariiroo sii fi dhukkubsataa jidduu jirtu ka sirriidha, ka dhugaadhaa san cimsuu qabda. Avoid physical and verbal forces as much as possible. Hanga danda'amu qaamaanis ta'e jechaan foorsii irra godhuu hin qabdu, humna fayyadamuu hin qabdu. If client behavior is bizarre, yoonii fi haalli dhukkubsataa kanaa, haalli maamila keetii kun kan nama sodaachisu taate bizarre. Base your decision to intervene on whether client is in danger self or hazard. Murtee irratti hundooyteeti maamilli kee kun takkaa nama balaarra buusuu tahaa, takkaa immoo ofumaahuu balaarra buusuu dandayaa jetteeti lafa keessa. Ask for help. Nama si gargaaru gargaarsa yaammachuu qabda. Do not try to be hero when dealing with client who is out of control. Nama to'annaa jala hin jirre, nama to'atamuu hin dandeenye wajjin hoggaaniif ni wal'aana jettu jeena ta'uu hin barbaadini, goota ta'uu hin barbaadini jetti. Maaliif dhahee si jeesuu danda'a? Avoid highly competitive activity that is having one winner and a room full of loser. Sochiilee wal dorgommiidha dhorkuu qabdaa jira. Kani namni tokko moohee manni kun guutuun ammoo moohamaa akka ta'u hojiilee akkasii san godhuu hin qabdu. Be honest so the client can really on you. Akka maamilli kee kuni si amanuuf amanamaa ta'uu qabda. Compliment, reassure and model appropriate behavior. Amalli kee kan isaaf mijjatu, ka isa kana tasgabbeessuu danda'u fi fakkii isaa tahuu danda'u tahuu qabda yeroo hundaa.